Ashama akkam jirtu hordoftoonni jaaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqaa isinii haa ta'u jecha warri chaanaala koo faaraa taatan subscribe gochuun maatiitaa warreen kaan like gochuun dagatinaan isiniin jedha. Har'a waan hedduu nama gaddisiisu tokkoon isinii fidee dhufe innis maalinni akkuma beekamu yeroo ammaa kana biyya Arabaa keessatti gaa qorri ka'ee jira. Qorraa yeroo ji'a qorraatii bokkaan ni jira in ulfaata jechuudha. Kanarratti hundaa'uudhaan Saa'ud Arabiyaa keessatti guyyaa dheengaddaa galgala sababa ibidda mana keessatti qabsiisanii lubbuun namaa darbuu danda'eera. Ijoolleen suura irratti argitan kun Afrikaawwi dhalachuu isaaniitu mana tokko keessa kan hojjetan nama 3 turanii Itoophiyaawwi tokkoo fi Afrikaawwi 2 jechuudha. Itoophiyaawwiin sun akka carraa taate guyyaa sana hiriyaan ishiin tokko kan mana obboleetti niiti ishiin bira hojjettu ishee bira waan deemteef ishiin immoo ishii qabattee kilaasii tokko ni bulte. Ishiin kun garuu isaan kun lamman kilaasii isaanii akkuma barame kasala qabsiifatanii kasala kilaasii isaanii keessa kaawwatanii balbala cufatanii rafan jechuudha. Egaa beekamaadha maskootii gaafa cufnee balbala gaafa cufnee haarri ibidda nuti mana keessatti qabsiisnu nu affana oksijiinii argachuu hin dandeenyu jechuudha. Haarri kasalaa immoo ulfaataadha akkuma beekamu jechuudha. Biyya keenya keessatti illee wantoonni akkanaa yeroo baay'ee ta'eera. Ji'a darbe keessa illee yoo inni yaadanna ta'e maatiin tokko haadha filmoo tokkittiin afaniiru Finfinnee keessatti wanta kana balaan akkana uumameera. Shaama dhalleenni kasala miti jechuudha. Kanaaf wantoonni nuti mana keessatti itti fayyadamnu hundumtuu wanta lubbuu keenya balleessudha. Yoo nuti of eeggannoon itti fayyadamne jechuudha. Kanaaf obboleeyyan koo ijoolleen kun egaa maal ta'anii ganama gaafa ribaa namoonni biroo ka'anii madaamin isaanii ka'anii eeganii gaafa isaan dhabanii balbalatti rukuchuu dhaqanii isaan kaasuu dhaqan ijoolleen balbala hin bantu hin jiranii balballi saaqqatee gaafa keessa seenanii isheen gurraattiin furdoon kunii duuterti hin jirtu jechuudha. Lubbuudhaan hin jirtu. Kan hedduu nama gaddisiisu erga gara biyya sanaa dhattee mana sana galtee hojii jalqabde biyya ishirraa dhufte reefu ji'oota 2 lakkoofsisti jechuudha. Ishiin tokko garuu hin duunes hin jiraannes sadarkaa dhumaarra jirtiidha kan jedhame garuu hospitaala galtee jirti. Oksijiinii itti kaa'amee jira. Induuti hin jiraatti rabbitu beeka wanti beekamu hin jiru jechuudha. Ishiin kun duuterti. Kan hedduu nama gaddisiisu garuu reenfi ishiillee gara biyya ishii galuu hin danda'u. Maaliif reefu erga dhuftee biyya ji'a 2 takkallee hin hojjannee hin bubbullee gatiillee ittiin dhufte sana ofirraa hin baasne hojjattee. Kanaafillee jarri sunuu akkam nama gaarii ta'uu baatanillee reenfa ishiillee gara biyyattiin erganii biyya sana keessatti awwaalamti jechuudha. Hedduu laphee nama cabse hedduu nama gaddisiisa. Jireenya addunyaa kanaagaa fakkeessituudha. Hamma hin jirti jedhame galgala hin jirti jedhamne ganama yeroo dhabamnu hedduu nama gaddisiisa. Biyya keenya keessa kan nuti baanu hojjannee of jijjiiruudhaaf gaafa immoo ishiillee jireenya ishii qabnu sanallee ganneetu wanta hin taane wanta muraasa lubbuu keenya dhabnu hedduu nama gaddisiisa. Keessattuu biyya ormaa keessatti du'uun hedduu nama gaddisiisa. Maatiin ofiillee nama kafananii maatiin ofiillee nama ilaalanii garaa muranii duuterti jedhanii garaa isaanii kutatanu jechuudha. Gaafa nagaa keenya nagaatti nuun jedhanii pileeniin nu gaggeessanii gaafa immoo isaanitti deebinu reenfi keenya deebi'u immoo saaxinii goggogaa fudhatan hedduu nama gaddisiisa. Hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Hedduu laphee nama cabsa. Maatiin ofiillee amanuu hin danda'u. Maatiin ofiillee dhugaadha jedhee fudhachuu hin danda'u. Kun hedduu nama gaddisiisa. Hedduun gadda karaa kootiin hedduu na gaddisiisa. Yeroo marayyuu wantoonni akkanaa hedduu na gaddisiisu. Ijoollee keenya ijoollee hedduu irratti uumamee jira wanta akkanaa jechuudha. Waaqayyo lubbuu ishii erga darbee lubbuu ishii hamaaru hedduu nama gaddisiisa. Homaa gochuun hin danda'amu. Jireenya addunyaa kanaa jireenya daqiiqaa muraasatti wal annu jennee wal nyaanne jireenya daqiiqaa muraasatti wal bira deemnuuf jennee wal jibbina. Kanaaf rabbiin jannata ishee galchuumaa jechuun hin danda'amu. Obboleeyyan koo mana Arabaa keessa jirtan lubbuun keenya wantoota muraasan bahuu dandeessi.
of eeggannoo guddaa taasisa. Keessattuu ijoolleen amma yeroo kana biyya Beeruut jirtan adaraa keessan wantoota akkasiirraa of qusadhaa. Ibidda qabsiistanii of buqqee keessanirra finaa. Saarjiillee ibsitaniitu irra finaa bilbila of buqqee keessanii. Waan uumamu hin beeknu, waan nutti dhufu hin beeknu. Nutillee duuneetti gorreerra yoo duunes maatiin keenya achi jiran garuu lapheen isaanii bara baraaf rarra'aa tafa, lapheen isaanii madaa'aa tafa, ni du'etti goreera. Kanaaf yaa obboleeyyan koo of eeggannoo guddaa taasisaa. Of eeggannoo cimaan jiraadhaa. Amma Rabbi nu gargaareetti of eeggannoon barbaachisaadha. Of eeggadhaa. Jireenya keenya ishii hin guunneef jenneeti lubbuu keenyallee dhabaa jirra waan ta'eef wantoota muraasa lubbuu keenya dhabna waan ta'eef adaraa keessan wantoota akkasiin raawwatina. Ijoolleen Beeruut keessattuu kan inni isin gorsu qorra Beeruut nan beeka. Beeruut sa'aatii kana gamuun akka ulfaatu nan beeka. Kanaaf wantoota akkasiitti fayyadamina. Of eeggannoo cimaa taasisaa isiniin jechuun barbaada. Kanarraa kan hafe ishiin hafte soo jiraatte lubbuu ishii Waaqayyo naa baasu, ishee duutes Waaqayyo jannata ishee haa galchu. Maatii ishiitiif obsaa kennuufi maa jechuun hin danda'amu, ni ulfaata waan ta'eef jechuudha. Hedduu namatti ulfaata, hedduu laphee nama cabsa waan ta'eef kana jechuun namatti ulfaata. Waaqayyoon jannata ishee haa galchu. Isin wanta mana keessan keessatti raawwattaniin of eeggannoo taasisaa. Shaamanis yeroo baay'ee wantoota akkanaa ni uuma. Shaamaallee qabsiistaniitu yeroo baay'ee irraanfattaniitu of biraan deemina yaa obboleeyyan koo. Ibiddas akkasuma ibiddi ijoolleen baay'ee nama buna danfifachuun fayyadamu. Kasala ni qabsiisu, kilaasii isaanii keessa kaanii ni dhiisu. Inni ho'a balballoo cufame, maskootiin ho'a cufame ni affanama. Hafuurri keenya sana garatti ba'uu dhaba. Isa gadi baatus isa gadi fudhatus tokkotti taagaaf sana affanaman cuqqaalamna waan ta'eef sammuun keenya argamuudhaan nuti hafuurri nu keessa jiru nu keessaa fanadda'ee du'uu dandeenya. Kanaaf of eeggannoo cimaa taasisuun nu barbaachisa jechuudha. Kanarra maa jechuun hin danda'amu. Isin of eeggannoo taasisaa, ishii du'e lubbuu amaaru jechuu malee hamtuu hin jiru. Nagaa naa ta'a.